Barataan tokko barumsa osoo hin miidhamiin hojii inni hojjechuu danda'u yookiin immoo iskilii inni gabbifachuu danda'u shantu jira. Shanan isiniif qoodaarra. Isaan kana keessaa yoo xiqqaate barataan tokkoon isaa otoo qabaate gaarii ta'a jedhee yaada. So inni dhuma warreen afaan arfanii bu'uura jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana akkasumaatti ilaalaa. Akkasumallee chaanalii kana subscribe goone yoo ta'e subscribe godha. Okay. So haa eegal tokkoffaa irratti barataan tokko osoo qabaate yookiin osoo hojjete jedhee kan yaadu sa'aatii qaburraa investi godhee sa'aatii 3 fi 2 investi gochuudhaan guyyaatti jechuudha. Osoo hojjete jedhee kan yaadu content creationidha. Yeroo ammaa kana industiriin isaa dimaandii guddaa kan qabu sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo poost gochuu danda'uun yeroo ammaa kanatti dimaandii guddaa qaba jechuudha. Osoo agarruus jireenya namoota baay'ee zeeroo irraa kaasee haga miliyoonaraatti haga ogummaa guddaa qabaachuu godheera jechuudha. So barataan tokko zeeroo irraa ka'ee bilbilaa fi intarneetii qofa fayyadamuudhaan kontentii kireet godhee sooshaal miidiyaa irratti poost gochuu qofaan ogummaa guddaa fi akkasumallee qarshii guddaa argachuu danda'a jechuudha. I hope yeroo ammaa kana barataan baay'een bilbila qaba. Smartphone kan fayyadamuudhaan guyyaatti sa'aatii 3 fi 2 investi gochuun osoo kontentii kireet godhee sooshaal miidiyaa irratti of baasee kontentii wayii uummatee baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Viidiyoo editingii barachaa of aareessaa akkasumallee giraafii dizaayinis barachaa tamneelii dizaayin gochuu barachaa iskiriptii barreessuu barachaa aayidiyaa jenereet gochuu barachaa kontent kireetar ta'uun bu'aa guddaa qaba jechuudha. So industiriin kuni industirii guddaa industirii bu'aa qabu jechuudha. So riskiin qabu taayimii qofa investi gochuudhaan dedikeetii ta'uudha yoo hojjettanii bu'aa guddaa agas hin jedhamne fiduu danda'amu jechuudha. So barataa askuulis taatan barataa yuunivarsiitii taatanii taayimii qabdan irraa investi gochuun fiilmii ilaaluu isaa tiiktookii ilaaluu isuun riyaa wajjin bahuu dhiistuu yoo ta'e malee otoo hojjettanii keessumaa yuutuubiin miirajii gaafata malee yookiin immoo dadhabbii gaafata malee bu'aa hedduu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf ani yuutuubii kana gaafan eegalu piisiin qabu, maayikiin qabu, laayitiin qabu amma irratti. So bilbila qofaan eegale jechuudha. AI fayyadamtanis ta'uu danda'a. Feeslas yuutuub chaanaal yookiin immoo yuutuub awutomeeshiniis ta'uu danda'a. Hojjechaa qarshii guddaa ta'e argachuu hin danda'amu jechuudha. Yoo xiqqaate kontentii kireetariin ogummaa 5 qaba jechuudha. Tokkoffaa viidiyoo editingii barataa, lammaffaa giraafii dizaayinii barataa, sadaffaa iskiriptii barreessuu barataa, arfaffaa aayidiyaa jenereeshinii barataa, shanaffaa konfidensii barataa jechuudha. Kunneen isaayyuu industirii ammaa kana keessatti bu'aa guddaa qaba jechuudha. Namni kan hunda isaa qabaate immoo boriin isaa barumsa isaas barachaas ta'uu danda'a wanta guddaa ta'e uumachuu danda'a jechuudha. Kanaaf content creation akka salphaatti ilaalna. Inni lammaffaan barataan tokko waqii osoo hin baasiin taayimii isaa investi gochuu qofaan hojjechuu danda'u riiseelingii jedhama. Riiseelingii jechuun wanta tokko namarraa bittanii biriitti dabaluun gurguruu jechuudha. Fakkeenyaaf Finfinnee dhaqxanii markaattoo dhaqxanii jechuudha. Wanta salphaa ta'e bituudhaan yookiin immoo naannoo keessan irraa wanta salphaa ta'e bituudhaan yeroo wayii eegdanii biriitti dabaltanii gurguruu jechuudha. Keessumaa qarshii argachuudhaaf kun baay'ee bu'aa guddaa qaba jechuudha. Anillee kana hojjechaa ture. Barataan baay'ee hojjechaa jira. Bilbila fa'aa laaptooppii fa'aa ta'uu danda'a. Caammaa ta'uu danda'a. Gatii gabbaadhaan bittanii qarshiitti dabaltanii gurguruu jechuudha. Bilbila fa'aa ganna fa'aa bittanii birraa gaafa barataan deebi'u qarshiitti dabaltanii gurgurtanii kun bu'aa hedduu qaba jechuudha. Gaansiin jedha riiseelingiin qarshii argachuudhaaf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Tarii immoo birriin qabu jettu yoo ta'e intermediate taatanii namoota bitanii fi namoota gurguran walitti fiduudhaan walakkaadhaa argachuun danda'ama jechuudha. Sadaffaa barataan tokko kan hojjechuu danda'u yoo jiraate forex tradingidha. Naannoo forex trading yeroo ammaa kanatti baay'ee jireenya namoota baay'ee jijjiiraa jira. Akkasumallee biizinasii kam caalaa biizinasii riiskii guddaa qabu jechuudha. Garuu yoo seeraan baratan immoo seeraan beektan immoo bu'aa guddaa kan qabu jechuudha. So barataan tokko osoo barate amma keessumaa osoo akka iskiliitti barate. Okay, erga barataniin booda erga dhibbatti ofitti amantaniin booda osoo hojjettan naannoo riiskii hamaa qaba garuu yoo seeraan baratan forex tradingiin baay'ee bu'aa qaba jechuudha. Arfaffaa hojiin namni kamiyyuu hojjechuu danda'u barataan kamiyyuu hojjechuu danda'u tiitoriyal kilaasii barsiisuudha. Tiitoriyal kilaasii onlaayiniidhaanis ta'u qaamaan deemee barsiisuu jechuudha. Onlaayiniidhaan yookiin immoo qaamaan naannoo jiru irratti tiitoriyal kilaasii barsiisuu danda'a jechuudha. Dhugaa tiitoriyal kilaasiin bu'aa qaba jechuudha. Ani argeera waan ta'eef investmentiin qabu beekumsa bichaa fayyadamuudhaan qarshiin argamuu danda'a jechuudha. Inni shanaffaa fi inni dhumaa
warreen armaan olitti jiran kana bu'uuradha. Innis jechuudha AI akkaataa itti fayyadaman beekuudha. AI duwwaa akkaataa itti fayyadaman beekuun ogummaa guddaadha jechuudha. So AI bichaa fayyadamuudhaan websaayitii hojjechuun danda'ama. AI bichaa fayyadamuudhaan appilikeeshinii hojjechuun danda'ama. AI duwwaa fayyadamuudhaan yuutuubii, tiiktookii akkasumallee instagiraamii garaagaraa hojjechuun danda'ama. AI duwwaa fayyadamuudhaan tuutoriyaal kilaasii hojjechuun danda'ama. So AI duwwaa akkaataa itti fayyadaman beekuun ogummaa guddaadha jechuudha. Yoo xiqqaate kanneen akka ChatGPT, Gemini AI, DeepSeek fi Grookii warreen jedhaman kana seeraan beeka. Hunda isaa beekuun ulfaataadha garuu tokko irratti fookas gochuudhaan qarshiis ta'ee ogummaas argachuu danda'ama jechuudha. Keessumaa content creation fi how to use AI seeraan beeka. Isaan kana keessaa kam hojjechuu akka barbaadan comment box irratti ni beeksisa. Okay, akkasumallee waa'ee kamii akkasiin hojjedhu just YouTube's ta'uu danda'a, TikTok's ta'uu danda'a, akkaataatti hojjechuu dandeessan yoo barbaadani comment box irratti ni beeksisa. Okay, akkasumallee viidiyoo kana immoo like, share godhaa, subscribe godhaa. Horaa bulaa.